Akkuma waliin beeknu duulli obbo Jawaar Mohaammed irratti ilmaan nafxanyaatiin deemaa jiru biyya keessaa fi biyya alaatti illee itti fufee jira jechuudha. Haa ta'u malee kutannoo fi murannoo obbo Jawaar Mohaammed xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork abbaan qeerroo Oromoo fi akkasumas goota Oromoodhaa kan ta'e obbo Jawaar Mohaammed bakka ga'e hundatti milkiidhaan injifannoon bira kutaa jira. Kanaaf diinni keenya yeroo kamuu diina keenya waan ta'eef duuba akka isa hin deebifne beekee qabsoo isaa daranuu gara fuulduratti tarkaanfachiisaa jira. Ilmaan Oromootis ilma isaa goota isaa cinaa dhaabbatee waliin dhaabbatee jajjabeessee gara fuulduratti tarkaanfachiisuu keessatti mul'ata. Qabsoo Oromootii fi duula ilmaan nafxanyaa obbo Jawaar Mohaammed xiinxalaa siyaasaa daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti gaggeessaa jiran ifaan ifatti bahanii dura dhaabbachaa jiru jechuudha. Kun maal agarsiisa? Qabsoon Oromoo jabaattee gara fuulduratti tarkaanfachaa jiraachuu isii agarsiisa. Akkasumas hinaaffaa ilmaan nafxanyaadha kabajamaa obbo Jawaar Mohaammed irraa qaban agarsiisaa jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo nama qabsiise qeerroo Oromoo qarree Oromoo ilmaan Oromoodhaa bakka jiranii tokkummaa isaaniitiin jabaatanii sirna nafxanyaa yookaan immoo sirna TPLF biyya keessatti hiddaan dagaagee biyya keenya keessatti ilmaan Oromoo gabroonfatee biyya keenya saamaa ture. Ilmaan Oromoo akka tokkummaa isaaniitiin qabsoo jabeessanii ofirraa fonqolchan nama godhe keessaa inni nama tokko jechuudha. Ilmaan nafxanyaa maaf Jawaaritti duulu kan jedhu gadi fageenyaan beekuutu barbaachisaadha. Kunis maali? Obbo Jawaar Mohaammed gaafii ilmaan Oromoodhaa dhageeffatee waan Oromoon barbaaduu fi mirga Oromoon barbaadu gaafii ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baroota dheeraadhaaf gaafachaa turan maal akka ta'e nama xiinxalee beeku waan ta'eef sodaa kanarraa kan ka'e ilmaan nafxanyaadhaa bakka gahanitti akka gaafiin Oromoo hin milkooyne deebiin Oromoo hin milkoofne gaafiin abbaa biyyummaa keessattuu gaafiin magaalaalee Oromiyaa maqaa federaalizimii jedhuun fudhatamee jiru fakkeenyaaf Finfinnee Dirree Dhawaa kana keessatti ilmaan nafxanyaa irree baasanii waan isaan hojjechaa jiran guutuun keenya waan argaa jirruuf kuni gaafii kana Jawaar Mohaammed akka gaariitti hubate waan isaan hojjetaa jiran gocha isaan raawwataa turanii fi ammas itti jiran waan beekuuf kana akka Jawaar hin milkeessine dura dhaabbachuudhaaf yaaliin isaanii garuu itti milkaa'an. Jawaar nama tokko miti. Har'a uummanni Oromoo miiliyoonni 50 ol Jawaariin ta'ee jira jechuudha. Guutuun isaatu Jawaar. Gaafiin Oromoodhaa kan deebii argattu tokkummaa ilmaan Oromootiin kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti akka tahe Jawaar raggaasisee jira jechuudha. Finciloota xumura gabrummaa ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreen wareegama qaalii itti kafalan har'a argaa jirru kana sababoota obbo Jawaar Mohaammed itti gabbahee of kennee Oromoof qabsoo godhe ta'uu eenyuyyuu hin haalu. Kanaaf ilmaan nafxanyaa hinaaffaa waan kanaatiif halkanii guyyaa maraachaa jiranii jechuudha. Haa maraatan hiriira saabayan carra makaleessa nu muudatetu har'a isaanis iyyisiisaa jechuudha. Kaleessa ilmaan Oromoodhaa biyyoota alaa keessattis biyya keenya keessattis finciloota garaagaraa yeroo gaggeessan hiriira bahaa turanii haqaaf bayan dhugaaf bayan har'a immoo nafxanyaan shiraaf bayanii jechuudha. Kana hubachuu qaba ilmaan Oromoodhaa bakka jirruun Jawaar akeekaa fi kaayoo qabsoo keenyaa milkeessuu fi ilmaan Oromoo biyya isaarratti lafa isaarratti lafee isaarratti
nagaa fi tasgabbii, bilisummaa fi badhaadhina akkasumas qabeenya siyaasaa, hawaasummaa waa hunda keessatti qooda ol'aanaa fudhatee akka jiraatuuf tokkummaan saba kanaa baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa keenya sharafuuf ilmaan nafxanyaa fakkaatota akka isaanii wajjin yeroo gara garaa keessatti sochiilee isaan godhan ilmaan Oromootii fi Oromoo walitti buusuudhaafis yaaliin isaan godhan ni mul'ata. Kanammoo ittis hin milkaa'anii Oromoon dhiigaanis tokko, lafeenis tokko, lafaanis tokko waan ta'eef daranuu gochi isaanii irree keenya jabeessee hegeree keenyaaf mirga hiree murteeffannaa keenya akka raggaasifnu ka godhu keessaa tokko. Kanaaf obbo Jowaar milkaa'aadha. Milkiin isaa immoo yeroo inni Oromoo I am Oromo first jedheerraa jalqabee hanga ammaatitti qabsoon inni godhe qabsoo milkiiti malee kan itti yookaan immoo osoo hin milkaa'in hafe hin jiru jechuudha. Ammas filannoo 2020 bara 2020 akka injifatu shakkiin tokko hin jiraatu. Kanaaf ilmaan nafxanyaa sodaattus, sodaachuu baattus, jibbitus, jaalattus kasi bulchu Jowaar waan ta'eef beektee nagaan jiraachuu barbaannanii afaan kee yoo qabatte irra gaarii siif ta'aa jennaan jechuudha. Haa ta'u akka sirna kaleessa sirnoota warra nafxanyaa sirna Minilikii fi Hayila Sillaasee san Jowaar nama akkasiiti miti. Hin sodaatin. Jowaar ilma abbaa gadaa kan walqixxummaa heeraaf seeraatiin si bulchu malee akka kaleessa isin nafxiidhaan saba keenya bulchitan san kasi bulchuu miti. Kanaaf sochii ati gootu sochii milkii hin qabne, hiriira ati baatu hiriira milkii hin qabne, hiriira fakkeessii fi ofii keetiifuu of osoo hin tahin yookaan immoo sirnuma har'a jiru maqaa jijjiiramaa jedhu kana qabu osoo hin tahini mallattoon ati baattee deemtu mallattoo qaama du'ee waan ta'eef atis qaama du'e keessaa tokko waan taateef kanarratti qabsoon ati gootu qabsoo nama du'e namni du'e qabsoo gochuu hin danda'u. Kanaaf dhaabbattee of ilaaluutu sii gaariidha. Akka Oromootti Oromoon ilaalchi isas, akeekni isas, kaayoon isas, hegereen isas tokko waan ta'eef addaan qooddee yookaan immoo akka kaleessa goobana daacii bitatte sanitti har'a Oromoo qooddee bitachuu hin dandeessu. Obbo Jowaar nama jabaa, nama sadarkaa addunyaatti dorgomuu danda'uudha malee nama akka kee yookaan immoo akka aktivistoota keetii wanti xiqqoo yaaduu miti. Kanaaf obbo Jowaar milkii gaarii tokkummaa saba kanaa nama hundiin gadhaabe keessaa nama tokko. Viidiyoo itti aanu irratti walitti deebina.